Online marra teessanii akka namni online irratti hin argine akkaataa online keessan dhokfachuu dandeessan isin barsiisa. WhatsAppiinis, Messengeraanis, Telegramaanis, Imoonis akka namni gonkumaayyuu online irratti arguu hin dandeenye jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'ee argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik gochuun afaan turaan hordofaa. Kana gochuuf aappii tokko bilbila keessatti gabbifachuu isin barbaachisa. Aappicha kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka searching irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka searching irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajoo jala rasanii baasirratti tokko kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo kanatti tokko kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifitaa solota iPhone jalatti tokko kilikni gootu. Bakka searching irratti qubee ba la taa barreessanii achi booda searchii fuuldura sanatti kilik gootu search gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana siniif suuraa kanatti tokko kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbifachuudhaaf sirra oltaa gadiimtu oltaa deemtamu namaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa yaappii as tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawulood kajoo turtii daawuloodii tan tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbifatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii gabbifatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan isin banama WhatsApp irratti isin ooltanii ammallee Messenger irratti illee ooltanii Telegram irratti illee ooltanii Imo irratti illee ooltanii waan online isaadhaa cufuu barbaadan hunda yeroo irratti ooltanii jechuudha. Achi booda aappiin kana haala kanaan isin banama booda meseejii namni WhatsAppidhaan Messengeraan Telegramaan Imoon isiniif ergu hundi asirra isin dhufa jechuudha. Isin app kana galtanii meseejii namaadhaa ilaaltanii yoo barbaadan ammoo deebisuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo ilaaltanii dhiisuu dandeessanii garuu nama san biraa meseejii suni ilaalamee jira hin jedhuun jechuudha.